kanaamanna du'a wayyaa jedhanii funyoo bitatanii dhaqanii kil of gochuu wayii jalqabame anis akkanaa jedhee kunoo baatii lamman san dabarfate toora nama meeqaa ga'eera mana namni du'e inji keessatti immoo ijoollee durbaati ati qaalii ta'uu kee beektaa garuu jabeenya ta'uu kan kee namaaf abbaadhaaf ati jabeenyaa bar yoo immoo abbaadhaa dhabdee jette immoo miseensa addunyaa kanaati garii lubbuun kan kee qaaliidha bar lubbuun kan kee wallaahi fokkiftuu ta'uu feete yoo taate lubbuun kan kee nu biratti jabeenya qaaliidha lubbuun ilma namaa qeensi namaa harki namaatu qaaliidha gurri qaaliidha amaanaadha lubbuun amma si keessa jirtutti qaamni kun amaanaadha hin gala meeshaa rabbiiti ijji bareenni kun hin gala harki kan kee hin gala miilli hin gala waa hunda gachitee kaatee gaafa gadi leeyta gaafa gadi mootoruu mangalchine ofii keetii inni nuusi fuudha ofii nuu duuti maaliif ofuutii jedhe namichi maa innoo guyyaa ofiitu eeggatee dhufaa. Namaa cabsu waan irra saasassu jechuudha. Keessa dabartee gaafa viidiyoo poosattu koomentii ta'e poosatti. Mikinaatu jechi sammuu ishiidha ol sila ta'eef. Sigalee namni jecha gaarii yoo namaan jedhe koomentii ta'e poosattu garuu ishiin keessa dabartee gamtee fi obsitee dadhabna. Koomentii ta'e poosattu qabdi akka waan ishiin of uumtee akka waan ishiin of ishiitii of tolchitee. Maariyaamni jechiidhaan jedhamaa ture akka waan ishiin ofishiitti xafaxaftee hafuumte ati nama akkanaati ati har'a maalirraa argattu duute kina hin jirtu Maariyaamni hin jirtu simbiraa dhabamte. Ani waa tokko hin jedha biiftuu amma isheen deemteetti bakka dhugaa deemteetti homaa gochuu hin dandeenyu namoota baay'ee miidiyaa kanarraa quba qabna nama baay'eetti duulaa ture koomentiis ilaalaa oolla feesbuukii irra betelee argiteetta ta'ute tiiktookii irra caalaayyuu waan baay'ee jira jechuudha. Anas itti dhaamsan sinii dhaamu tokko siifiyyuu dhaamsan qaba biiftuu sila dubbachaan ture maqaa kee kaasee sii gale kanaan duras itti meera yeroo namni meeqa viidiyoo sirratti hojjechaa ture akka nam tokkootti laayivii irratti sitti dubbadheera sii galaami kanaaf amma dhagaa walirra tuultanii amma jechan taane walitti darbattanii kunooti gaafa isheen lafa kanarraa dhabamte mee hammam sinitti dhagahama namni kanaan dura nama laayivii banatee baakgiraawundii godhatee irraa dubbachaa ture waa meeqatti darbachaa ture sinii gala. Kanaafuu amma dandeessanii warruma jiruttu dhagaan darbatiinaa kanumadha jireenyi biyya lafaa. Atumte mataan kee biiftuu waa meeqa jedhamta of eeggannoo godhe ofii kee fi. Dhaggeeffatu sitti nama kenna dubartiin haadhaaf abbaan qabni ooma akka laphee ishee cabeetta. Gaafa namni biraa haadhan ishee arrabse በጣም ነው የሚሰማን ጌታን dhaggeeffadhu tasgabbaa'e miira keessaa biiftuu tasgabbaa'e. jedhamaniitu yoo agarte jireenya koo keessatti wantan tokko isinitti himu gaa'es biiftuun guyyaa gaafa haati koo arrabsame jettee jechan taaneen akkas jedhamte dhugaa waaqa jiraataati baay'een gadde. Waan akkasiitti sin deebiinaa jecha akkasiis waliin hin jedhiinaa kunooti jireenyi biyya lafaa isuma amma argamanii amma dhabamanidha sinii galee kanuma bakka amma jirta amma dhabamta. Maariyaamni gaafa haadha keessanii babbaa keessanii waa jedhanii achi booda nama sin jajjabeessu dhabdan jireenyi sinaa irratti somni obsinee jiraanna gaa'isa ijoolleen haadha hin qabne hooma akka itti dhagaamu dura viidiyoo sin hojjedheen ture mini guyyaa wayii hooma akka itti dhagaamu sanitti immoo gaafa sargi isaanii. Booniin gaafa sargii shiboo oolte waa agartan achi deebitee gaafa illeetii daa'ima ishii gaafa kiristinnaa daa'ima ishii gaafa immoo kaffee namatti mattu dhabde dhaggeeffadhu gaaddeenyaan miidiyaa kanarra baasee yoo itti matte gaaddeenyaati jettee yoo dhaqxee garaa keetti matte maal akkasii godhu beektaa tiiktook irratti poosatti haadha garuu haadhati jettee yoo itti matte mudookii budaallee yoo taate hamtullee yoo taate sii shaffanti muulusaa jechuudha. Naarra hambaa giraawundi ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gaafa du'an baagiraawundi godhatanii raasaan baay'ee jira. Gaafa isaan jiran garuu ayisuuf kasiin jedhu hin jiru. Maariyaam yeellani maanni isaa. Amma waatu jira. Amma iddoo kanatti viidiyoo ta'e baatee nama kan summaa isaa bisanii. Geetaan summaa kan bisuu isaa bisanii. Biifoo. Kasih nama dhiphisiin bakka. Ndee? Biiftu? Dhiisi bakka. Biiftuu hin barbaachisu ishee. Amma waa tokkotu jira. As baatee iddoo kanatti warra gurguddaa jiraa dubbatan ishee.
ulfaadhaa galatoomaa yaa namoonni na dursan danda'uun keessan jirtu. Uummata kanattas baate gaafa akkasii namatti dhaga'ama gaafa akkasii nama gammachiisetti namni ganama sammuun isaa nagaa gaarii. Mikinaatu guyyaan talli tun akkana gooti yaa baran mikinaatu jecha isaan jedhanii hin beeku sirriitti anu uummata kana caala mucayyoo sana marzii ta'e namni tokko hin jiru dhugaa dubbannoo ta'e gaafa ishiin jirtu ayisoosh kan jedhee hin jiru. Gaafa ishiin sii jirra kan erga ishiin duute immoo kan baayigiraawundii godhatee suura ishii maxxansee ayi kan sun akkas gaadhu. Jedhus jechuu baatus namni gatii isiin qabatu waa tokko akka tubattu hin beeka beektu dhaggeeffadhu waa tokkoon siif hima. Waa hedduu namni dirqama jireenya bultii dhiirsaa wajji qofa ta'uu hin qabu jireenyi namni abdii muratu san qofaa miti san qofaa miti dhiira qofaa miti abdii si mursiisu waan hubachuu qabdan jireenya keessatti waa hedduu jira sii taruu baatutu jira waa hedduutu jira jechuun isin galee mi yaa okay namni dhiira qofaa miti alama nama waa hedduu darbee ijoollummaa kiyaan nama akka ijoolli taphatee hin guddatiin nama waa hedduu keessa dabreedha bikas la namni of ajjeesu birallee nama darbeen isin galee rabbii kiyya boo'ee nama bira dabarse jechuudha namni filtara jechuudha jireenyi filtara laal jireenya jechuun filtara amma kaayyannoo kana jireenya jechuun lafarratti namni waan jiraatu fi miidiyaa irratti tokko miti okay namni guyyaa meeqan beekan tiktaa kana lafatti boo'ee anqa dhukkubsadhutti boo'ee okay tiktaa kanarra dhufee kan kooflee dabarsee guyyaa meeqan beeka kana jechuun kiyammoo waa'ee bultii kiyyaa wajji waa'ee kanaa wajji walitti hin dhufne jechuu barbaadeeti jireenya waa hedduu baqattummaa abdii si mursachiisiti mana madaam dalaguun abdii si muratichiisa waa hedduudha isin galee miti akka yaaddee waa sii ta'uu baatuun abdii si murachiisa waa hedduudha bika hiriyoonni kee gahuu barbaadaati duuba yoo haftuu qaraatii keetirraa duubatti yoo haftuu waa hedduutu jira isin galee guyyaa hedduu kaboonyee miidiyaa duuba boonyee ejji tiyya innaa boo'u keessa ejji kiyya na diddiimattee xiqqishoo taa'ee hanqa ejji kiyya wayyootu yoo laayivii seene maal taate jaanii waan na gaafataniif je'ee iskiraappii adda addaa fuulatti waa gogodhadhee hanqa ejji tiyya sun kara nagee deebitu eegee dhufee laayivii isin hojjenne nagaami fayyaami jee qophaasii xis gizee gootaan arrabsan koomantii muuyitiin isin xallazaa jechuun kana jechuun maali namni hundinuu madaa ofii hin qabaa jechuu barbaadeeti okay tiktaa kanarra namni hundinuu bakka feemasaa waa qabaa maal qabaa isin narra jiraachuu jirti hin je'in abaluun narra jiraachaa jira abaluun makiinaa bareedaa keessa jira hin je'in hin beeytu waan ta'eef jireenyi lafarra jiruu fi miidiyaa irra jiru tokko miti namni miidiyaa irratti yoomillee ta'u boo'ee jireenya isaa hin himatu rakkoon jira yoo jee hin himatu abbummaan fedheewu maaliif jennaan nama kamtu nama hubataa nama kamtu sii hubataa asirra hima namni sii hubataa siin hubata namni keenya fagoo maa deemtan fatiyaa hubatee jira fi uummanni hun fatiyaa maraattu jee namni irratti moggaasee jira maaliif fagoo deemna osoo fatiyaan tun lafa haatee waa of goote hundi quba jaa jechuu okay ati maraattuudha ati akkasii namnummaan isii taradda'uun namnummaan isii hubatuun jira fagoo maa deemtan fatii uummatanaa maraattuudha fayyaan qabdu maallaqa dhabdee akkana godhatti Oromorraa sadaqaa bartee waan akkanaa kana malee isin yoom waan nagaa ibidda keessatti galaa jira azaaba keessatti Itoophiyaa azaaba keessatti galaa jira bikka haadhoo haati kiyya hin jirrettiin galaa jira itti gaafa bochuu koomantii si jala maal jettanii arrabsaa jirtanii sadaqaa barbaaddee maal jecha arrabsaa jirtanii jechuu yoo namni rakkoo illee ofitti isinitti himate maraattu nama gootan gan nama buustan namaa gadi nama laaltan isin galee gaafa namni dhoysatee waa ta'e immoo namaa bochan kun ta'uu hin qabu isin galee
هو እና ጨሊሱን illee bareeda isin galee jechuun ጨሊሱን illee bareeda dubbachuu baatuun bareedaadha. Haasawni gaariin illee sadaqaadha. Sadaqaan maallaqa qofaa miti. Amantiin keenya baru akka nu barsiistee fi akka nuti deemu jiru sirrii miti bara. Okay? Haasawni gaariin jecha bareedaa obboleessa keetiif ja'uunu sadaqaa caalteedha. Okay? ጥሩ መልካም ንግግር ሰደቃ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ያለው። እና obboleeyyan keetiif waan gaarii yoo godhuu dadhabdeellee jecha gaarii jechuu hin dadhabin obboleessa koo. Maaliif jennaan jechi gaariin maallaqa ta'ee si hin kasaartu kanniteefi. Okay? Jecha jai waan gaarii jai gaafa waan gaarii onnee keetirraa bahee jireenya keetillee gaarii siif ta'a. Jechoota gaarii gaafa dubbatte wanti hundi siif ifa. Sigalee waan gaarii namaan ka osoo hin jahin rabbi irraa immoo gaarii arkatuuf rabbi irratti yoo rabbitti halka ol qabatte kunni taa'ee dabar. Hundi keenyaa waan gaarii barbaanna, bika gaarii jiraachuu barbaanna, jireenya gaarii barbaanna. Akka nu godhu ka gaafannullee nama osoo hin ta'in rabbiidha. Rabbiin immoo nama tokko zallamaa nama tokko badii tokko malee arrabsaa bika namni sun hin dhaabbanne dhaabbachiisaa. Rabbiin waan san hin godhaa. Sani hajjachaa jiru jechuudha. Gaarummaa yoo barbaanne keessa keenyarraa haa taanu uummata keenya. Ana angis takka jireenya addunyaa tun hono kanuma jechuudha. Amma miiciyoo kaleessa jirtu arra hin jirtu ni awwaalamte arra kanuma jechuu jireenya jechuudha. Isin galee duutii of ajjeesuu qofaa miti iddoo adda addaatu jira jechuudha. Duutii adda addaatu jira. Mucaa Duubaa itti dheengadda du'ee maallaqa guuruu turre saniif argitan osoo inni waa hojjetu jiru bolokeenni itti gajjigee achumaan lubbuun isaa badde jechuu. Reefki isaa cimlaqqa jee jechuu. Isin galee dhiini mataan adda dhufee jaan isa bichaa reefka isaa akkas jaan. Jecha gaarii gaafa hin jenne waan gaarii gaafa hin goone duutu ta'etilleen akka gaarii hin taatu. Baatee hafta. Gaafa kismu hundaa ilma namaatiif gaarii hawwi. Rabbiilleen waan gaarii siif godha waan ta'eef yaa uummata keenya. Waanuma gaarii jecha gaarii jechuu akkamiin wal dhadhabnaa? Waan gaarii waliin jechuu maaliif wal dhadhabnaa? Nam tokko yoo si arrabsillee ati gaarii ta'eef namni tokko yoo badaa sitti ta'ellee ati gaarii ta'eef. Maaliif jireenya addunyaa tun dheeraa miti wallahi waanuma xiqqishoo takkaaf wal fixaa jirra yaa uummata keenya. Anama daawaa eegaltee sheekha taatee muxaa akkas jetta namni waan takka jee garuu namni hanqa ofiif waan ofii keeti jaalattu obboleessa keetiin illee jaaladhu waan ja'aniif isin galee amantiin keenya illee akkas jettina waan gaarii ofii jaaladhu wanti ofii jaaladhu nama hunda badatti ilaaluu hin fedhu nama hammeessuu hin fedhu nama zollomuu hin fedhu jecha badaa namaan jechuun barbaadu. Nama tokko akkanatti qalbii cabbuun barbaadu an akka maakitti. Kanaafuu sababa nama tokkoo hin tahina. Sababa bultiitiis hin tahina. Sababa jireenya nama tokkoo lubbuun keessan baduu hin tahina. Sababa waan badaa hin tahina. Gaarii hojjedha yoo dadhabdan dhiisaa deemaa. Yoo jaalala keessatti illee ta'e gaafa dura eegaltanirraa nama san akkasiin taane yoo beekte gaafuma san himeef. Walii yeroo dheeraa deemtee dubartiin immoo qalbiin isii laaftudha. Si jaalattee waa hunda siif taatee haadha manaa sii taatee waa hunda narraan addaatiin narraan gurraachoomiin siin jettee waa meeqa sii taatee jiddura geessee miidhuun barbaachisaa miti. Gaafa siin taane gaafuma duraa san irratti dhiisi. Erga itti seente immoo sii ta'uu baattullee gammachiisin. Sii ta'uu baattullee jecha bareedaa afaan keetirraa jawuu hin dadhabin. Gizee hedduu ilma namaa kan madeessu jechoota afaan keessaa bahuudha. Jechoonni afaan keessaa bahu
baay'eetu jira jechuudha. Ati akka durii miti, ati akkasii miti, akkanaa miti, akkana sinseenii, akkas gooti jechoota badaa sammuu dubartoota gisee dubartiin deesseefaa kamalee taatee baddee jirta qaamni kee baddee akka jiru jirtu maali jirre baqqaata biraa laalaa amaarri waan akkanaa honillee dubartii sammuu isii hin miidhaa jechuudha. Sammuu isaa isii hin miidha. Si galee kanaafuu dhiironni keenya waan gaarii dubbadhaa. Maaltu si kofalchisa mubee? Waan gaarii dubbadhaa. Waan gaarii dirqama maallaqa qofaa miti. Dubartiin ilillii bittee galuu miti. Chokkoleettii bittee galuu miti bara. Jechoota gaarii dubbachuu danda'uun sirra jiraata. Dubartiin waanuma maallaqa qofaa feetu isinitti fakkaatan noo nigaggir onni itti qabatti. Sini galee sammuutti gurratti cuu itti jaagaafaati jechoota jetteen jechuudha. Onni qabatti onni fuutee jechaa jiraate. Gaafa si jettee garuu miidhaa guddarra jirti ifillee ajjeesuu dandeessi jechuudha. Sini galee sammuu qabatti gurra qabatti onni itti qabatti dubartiin jechoota jechuudha. Kanaafuu jecha gaarii jechuun haadha manaa tantee ta'ee fireendi tantee ta'ee waan gaarii waliin jaha waan gaarii bakka gaarii gaafa taate ati yoo gaarii taate wanti sirraa irra tokko illee hin jiru. Ati amma abiyyi immoo Jawaar deeggarta rabbii haaliqa sodadhu amma waa'ee abiyyi fi tokko hirribaa kee akka nama godha guys amma ni waa'ee abiyyiitii fi Jawaarii haasawaa jira. Gudi banuti amma dubartoonni wal gorsaa jirna. Dubartiin tun akkasii guys wallahi dubartoota keenya nuti wal deeggaruu qabna. Wal bira dhaabbachuu nurra jiraata, wal jaalachuu nurra jiraata. Akkana jechuun immoo dhiiratti haa duullu jechuu miti. Dhiironni keenya wanti hubachuu qabdan isinitti duuluuf isinii ka'uu itti jiru jechuudha. Namni tokko akkasii hubata isinii galee gaafa akkas jennu akkas jechuu barbaanneeti miti. Dubartummaan tun nuti dubartoonni waliif hin duullu, wal bira hin dhaabbannu. Dubartii dhiira caala kan dubartii dhiira caala dubartootaatu wal miidhaa jira zamana kana keessatti jechuudha. Jechoota badaa dubartiidhaan dubartiin gaafa jettu faa nama dhukkubsa. Dubartii taatee dubartiidhaan waa hin jahin please gizee hunda wanti isiniif dubartoota gizee hunda hawalii waa jedhu gaafa dubartiin tokko dubbatu dhiirri gaafa dubartii takka xiqqeessuu barbaade bira dhaabbattee qilleensa welkaam bira dhaabbattee jechuudha. Dubartiin gaafa dubartii dhiirri tokko gaafa dubartii takka akkanatti daddarbuu barbaade bira dhaabbattee obboleettiidha dubartiin haadha keeteetti ilaalcha isaa badaa san kara jaalalatti jijjiiruu sirra jiraata. Si galee mush dubartootni walirra duulu miti. Isa dhiiraawu ilaalcha isaa badaa yoo ta'e kara naggaaritti fiduuf yaaluu itti himuu sirreessuu kun sirrii miti kun sirraan eegamu jechuun nurra osoo jiraatu dubartiin amma maal gooti dhiira wajjin taate dubartootuma tanaawu xiqqeessitee arkitanii waan akkasii arkitanii faamile waan akkasiitu jira. Deemtee itti hamachuu isiin bara akkasii isiin bara akkanaa isiin akkanaa isiin dhiira waliin teessee isiin miidhuuf isii cabsuuf haadha ilmoo tana cabsuuf isii isaaf jettee gajjatte isii ilmoo isiitiif jettee gaccabte gurraachomte mana isiitiif jettee ilmoof jettee waa meeqa jettee isiin waan jedhamu kun immoo shame on you guys hedduu fokkota. Dubartiin keessaafu atileen hin madaalamta jechuudha. Gaafa dubartii taatee dubartii dhiirarratti deemtee kan hamattu ta'e hin madaalamta hin tilmaamamta namni sun sin jaalatu atileen because dubartiin gaafa dhiirri kamuu gaafa dubartiin lolte sirrii miti gaafa jaan barbaada malee teessee yoo waliin bukeessite bareedaa miti. Kanaafuu please dubartoonni walitti duuluu haa dhaabnu. Amma dubartiin murtiin dubartii murteessaa jiru dubartii hedduun koomantii jalatti nama hedduu anis dhufaan jira anis nun dhufa kajoo hedduutu jira baay'isawwee akkuma qal'ittu qoy faaxuma anchi koomantii kee arkiin ture eessa kottee amma seentee ture
Anchi mo ati fa qalde kana disi anchi qalada jirta ma maani commenti qeyon darke finjira ichur bayti commenti leen dubbisu ani garu commenti jala daddeeme ilaalu ture jechuudha nama hedduu anilleen ka joojira kaan immoo deem kasii jee arrabsuutu jira kanaafuu yaa ummata keenya jireenya gabaabaa kanarratti wal haa jaalannu jireenyi kuni lafti tuni wal jaalachuuf nun geessu bar mukaa wal jibbuudhaaf miti wallahi osoo jaalala keenya waliin ibsatiin osoo waliinu jiraachuu meeqa waa meeqa hawwii qabnu rabbiin keenya nu fudhataa bar rabbiin keenya nu fudhata akka barbaanne jiraachuu hin dandeenyu hin deemna nuti illee guyyaa takka rabbiin nu fudhata nuti illee sinigalee kanaafuu wal haa jaalannu shayxaana jiddu jiru haa baasnu walaa kabajnu kabajaa murteessaadha isin jechuu barbaade yaa ummata kana caala haa hin barbaachisu booni hedduu na gaddisiistee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu qoostii ture nama qoostu maal goonlee dubartii hedduutu akkasitiif galaafataa jira an dubartiin osoo cimtuu taatee waa hunda dabartee waan isin taaniif keessaa baastee jireenya isin taani dhiistee kabraani jiraatte kabraati jireenya biraa eegaltee jiraatte bareedaa ture kanaafuu dubartoota keenya of jaaladha waa hunda dura of jaaladha okay dura of keessan jaaladha of kizii jaalattala of jaalannu barnuti rakkoon keenya dubartoonni of hin jaalannu yookiin abbaa manaa yookiin nama nutti dhiyaatu ifii keenya caala nama sanii yaadnu nama sanii jaalatu of gaafa gadhiistu murteen kee du'a ta'a parsantii 80 yookaan 20 ofitti hambistee garuu du'an ta'u of gadhiisna akka paaraashuutiitti gizee paaraashuutii nama qabdee deemtu akkas ta'uu qabu yaaz ራስን ማድረግ ጥሩ ነው ካልሆነ አይሆንም ነው መቴ አፋን አማሪፋቲን ዮ ሂንታኔ ከመዳክ ሰንደር ዱፌ መዳሰን ጅሬኝ ብሬዳ ዋናት አርኪቴን ቤኒ ሲያገርሲሱ ሜቃቱ ጅር ሀቢብቲ ምን ሆነሽ ነው ታዩ ካልተመቸሽ yes ዱን ቀብቱ መሞት የለባትም ገርል ሴት መሞት የለባትም ዱበርቲ ኦፍ አጀሱን ቀብቱ ዱበርቲ ኦፍ ደርቡን ቀብቱ ከነጀነይቾ ነማቲ ኦፍ ደርብቲ ኡፍሰን ጅራቴ አገርሲሱ ቀብደ ጅሬኛ ጅራቴ አገርሲሱ ቀብደ ጊዜ ለም ሲኦል በቃ ሲመሌ ጅራችሁ እንደንደው ጀት ጀውኩን አፉ ቀባ ሲመሌ ጅራችሁ እንደንዲስ ሀቢብቲ ነማ ጭማ ስቲ ሳይበ ጭጭማ ተኪን ፊልማ ሙቪ አደደዋን አደደለላል የሮኬ ሁንደ ይሰቆፈ ጎቴ ሰሙ ኸይቲስ ገራ ኸይቲስ ኸሊ ኸይቲስ ዋንደቲ ሰባደቲ ወዲምቲ ዱምቲ ኸይዱ ታጀቹ ዲርለ ዮተ ያከሱመቹ yoo sintaan yaati mana tante asan dhiirri haakasiituun jiru nagarreelee addu irra hedduu dubartii malee dhiirallee nagarree yoo kijiba taate malee dhiira jaalallee isaatiif takiin haadha manaa isaatiif wajji waatee takiin rakkistee du'ee minaaman darbamee minam waan akkasii hedduun ni jira yoo jiraatellee nagarreeyan hin jira waan akkasii hedduun hin jira qofxaannaa naachoo wandoch siif hin du'an habibtii ሲፍንዱን ሲቱ ዱዋ ማለ ጅንጀና ነው ጅንጀና ሂንጅሩ ሲፍንዱዋ የለም ይሄ ጅንጀና ነው ሴቶች love you baby ሲፍንዱዋ ሲፎር የገማ ምናምን አንሲቸች ማሪን ታዘሙ ሲፍንዱዋ ጋር አንዲት ጋር ሲፍንዱዋ እቴ
yaa akka qalbii yoo hojjaa jiraatan qalbiidha kun jinjinaa muudii jinjinaa bareechisuufi kanuma dhugaan garuu ati naaf duuta itti gaafattu irra deebi siif hin du'a mee siif hin du'a jeemi gisee 3 mee harka kee xiqqishoo tana milikkataaf murii dhiigarraa buusi viidiyoo naa ergiteenis tiyyuu qoraxannaa ilaa kallish ati garuu hin ergite dubartiin hin ergite wallaahi wabillaahi hin ergite warabbal ni ergite nama arkeen nama akkas godheen beekame guys irti hin gootu kanaaf amma nuti gobummaa keenya kana keessaa bayyanachuu danda'uu qabnaadha siidha dubartoonni ibsaan qosin dhagahin ibsaan sin dhagahinii maal mana dhagaa ibsaan waa'ee ibsaa haasawaan jiru bara nama waa'ee abbaa mana kiyyaa alhamdulillah anqa waliin jirru alhamdulillah gaariidha waliin jiraachaa jirra rabbiin ammallee borullee gaawaan boodu uumamu rabbitu beeka anqa amma nagee waliin qabna na akkas jechuu rabbiin ammallee nagee nuufaa godhu du'aa godhatta malee akkasiin tahuu akkanan tahuu jettee kakachuun dandeessu machee misoo liji liqayyar jiraal gan alhamdulillah rabbil alamin borullee rabbiin bultii akkanumatti nu awoofu nu haa bireechisu yaa rabbii kiyyaati kanuma nu bireechisi rakkoo fi cinqii miidiyaa irra deemtan nu jidduu hin naqini jennee du'aa godhanna jechuu okay ጠረቅ እንጀን አይሆንም አያረግም እንደዚህ አይሆንም ባሌ እንደዚህ ነው ምናምን በዚህ ወጣ ነው ወይ ረቢ ፈለታ ሰንተ ረቢ ትዲስተይቹ አንቺ አጣቂም ኦኬ ሱላ አላህ ነው የምትተው አከሲ እና ዋይ ሳውሱንቲ ዋና ሰዎች ዋይ ዱበርቶታ አሳጅራ ዱበርቶኒ ኬኛ ወልጃለቹ ቀምና አማ ወልጃለቹ ቀምና ከነራ ወል ከበቹ ቀምና maal jettee qoydeesi maki akkasi dubartoonni gawummaa kana keessaa bahuu qabna gawummaa nu jira nuti gaafa uumamnullee bar nuti bari garuu shaaxiraa jedhamti bar dubartiin tun dubartiin ammaa garuu shaaxirummaa dilas hin qabnu bar maaliifsa shaaxirummaan sun eessa kutte maki waye oo ko jirtu shaytaan akkana nama godha yaa isin amma dayyuu sa'itti jamii harka isii rabbitti ol qabdee jirti haya kha haye ulaa jannataa dura dhaabbattee nu eeydaa gaafa dhufu mani darraga harka isii kana gootee jirti iqaama uffattee jirti jechi isiin barreessituu fi piroofaayilii isii walitti hin deemu warra jannataati jannata deemaa jirti macheem gaafa dhufnu zabanyaa akkana gootu abdii qabna هذا سينا هاي هذا سينا زرت هذا سينا نقا كم كوت سيني مسينا يجرات كن هاي جينا كوت سينا yaada ishee hubadhaa dureetti dhugaa yaadni waan anaa soo jiru hubadhaa dura hubannoo keessa galchaa waan anaa soo jiru dubartiin bakka of jaalachuu qabnaadha dhumatte
ها مسينا أكم نجوم جرتني جرة والله كم جرتو الحمد لله مالي جرتو أكن ما أنت تأجر من هذا فاتي جرتمي سجلت دعامة صح؟ أي ريفون تانيسيس دبسنان baru tuh tahu saatin darbe asli istimewa malah cigo terai saatana saatin darbe yang nan sodada saatin ku dalam baginya naci karademu thank you habibti ya duga khiti wallahi baga sudah duga cep tu baru saatin galang gese baka amma saati jamma tikisho amma mabe ya guys adunya na kata kota timin dubban nomma Tekko haturtu. Tekko turreet mangal. Irrafni gana. Wallahi arrahi riba refu khana sigale. Refu sami asa. Abu ture garu ani ribin injiru nubra ma pode rafni mali sigale. Wa lalu dem nama achi ufudeman. Asmo Jammu mana Jammu Wahid Ujraja Aywa Ya bargize fatihan sibrol batu san dufyanu yu Si fimte Malla imtilifti jala torit dufne wale Enjuran fatiha damo Sibra dufte sa fatihan gize fatihan sibra duftu san kamana be manatin olinde bi nebar Oh, saati wahda itu. Wahda tu resa gizesan. La wadan kenye. Saat mau kuda lama akas. Wallahi. Mungkin ya makasit. Abu wahda itu ya jeramun tani. Saat kuda lama kan mata agaru ya. Kuda lama ya kuda lama. Ya. Ani sachi me na bebilte tu rejemu. Achi lalu dema. Bareda. Intane ma kun Bakka me suyo bareda te indan dobo darab shabshani tani beta. Gize malachu wallahi wallahi. Ya amma nagiyata hulle bekan boda. Akasi. Isina cuma tesani. Kenya tiko karakinan gabubar. Karakinan gabu sana mas. Akasi. Gemi tabatarta? Akumatti wallahi dubartoota ofin najeesina jee wal gogorsa jira. Ay. Habibti bidde hamma harkaan ofii qabatan nutti bar waan nama gubumsee obar namni gorsi namni fakkeenya nama hin ta'u. Fakkeenya nama ta'u hin jirtu. Gobatanii osoo hin ta'in museen ammaa inni beeka yoo siin taane waan san dhiistee biraa deemuu sirra jiraatani beeka. Yaa murtii sun ni ulfaata garuu du'a kana haadha tan ta'e namni haadha ofii jaallatu beekte haadha ofii sanillee laaluu danda'uu qaba ilmi namaa. Shayxaanni hunillee si gongorsisanii beektaan namni haadha ofii sanillee laalee haadhuma ta'e jireenyi boru kabraan hin jiraadhallee si dhufuu baatu. Ummaan tantee sun garaa si balleessuu danda'uu qabdi. Namni maaliif sa'a sanitti nama jireenya biraan hin jiraadhaan nama duuf murteesse jireenyi boru itti fufaa waan jedhamu sammuu isaa keessa hin jiru garuu miskiintitti harmee isaa yaadachuu danda'uu qaba. Nuti garuu hundaafuu sababa illee hin barree yaa'u abbi kaayirii haa godhu. Sababni maal akka ta'e hin beekamu yaa dhugaadha. Sababni maal akka ta'e hin beekamu. Yeroo kamuu barsilaa ilmi namaa yoo rakkinni kamuu dhufee akkuma halkan dukkanni dabarfatu rakkinni illee dhufeetuma darbaani dhukkubfatanii ka'uun hin jira rakkatanii keessaa ba'uun hin jira. Ta'u seenaan namni bakka fayyanitti siin afaanu bakka rakkatanitti siin afaanu sanuma sanaas sabuu qaban. Ani siin jaabar. Daddafanii murtiin du'a ta'uu hin qabu. Murtiin bikka sanii deemuu ta'uu qaba. Waan san dhiisuu ta'uu qaba. Dhiistee biraa deemuu ta'uu qaba malee murtiin dubartiin irra guddaan du'a qofa gootee bar murtii.
معلش يرو كنا الحمد لله يرو تكو نمي قرما عمنتي ساعتين كدنا قلتو قبا ما في قلقلبر يا ربي نغان نبلشي نغان نقولشي نغان نبلشي نغان نقولشي كما كينيا بريتشي ومتكسيكم برباتي سادة دعاي قد هندي كيسانو غانا ما في قلقل يا أبو فينا أنا أما فاني السودان اللي بيت عمالكي بك أكمل نما سودان تستكزينا مني وفجيسي بك أنا موني باي رسي جل ديماني of darbu of balleessu tana wallaan namni gisee of balleessa sammuun tun akkana shakkina gooti ni beektaa maaliif jenna maal qaba bakka usuma daqiiqaa takkallee duuba deebi'ee faajee yaadan beektaa. Garuu agartee yoo ta'e bara namoonni baay'ee maal jedhu beektaa natu sitti aanaa si boodaan dhufaan jira jedhanii dhaammatan. Amma dubbataa jira bara koomantiin hundi santu ta'a jechaa jira wallaahi. Wayi maal ta'e uummanni inshaallah. Sani bar anuun dhibaa jira bar namni hedduun akkas jaa wallaahi ta'uun qabu yaa jamaa sheexanni isin hin mo'atiin wallaahi abadan sheexanaaf karaan baniina sheexanni isin hin dogongorsiisin wallaahi sheexanni isin hin mo'atiin dhugaa isidii Atille of achisi of ragalchi. Omiseen amma kun nama hobalchisa nama hobalchisa garuu nama kufleani. Kana baraanu to'anaati daddafeet mammiyuut godhaani. Biloo killeen godhu taayachi booda uummata kulama ergaa dabarsaafi. Ay muhitillee goone bira kotee gaalichuu nagarreani. Rabbi kan kairii isiniif haa godhu waan kairii barreessaa harki keessan borragaa isinitti ba'a. Hundi keessanuu. Duwwaa keeti. Wallahi. Innaa sobdanii agartee mifirrisii hadda baay'ate maashaallah. Yoo koomantii barisiin bar biddeena dheengatti akkatti teessee irra dibama maal dibaattee dibitu qo'atte koomantii cufattee bara arraba dadhabdee. Okay. Like ilaali viidiyoo isii koomantiin cufaadha. Dheengatti ma poost goote arkeen ture anoo akka naa dhufeetiin hanqa waamaa waan dibdu san laalee bira dabarfadhe. Koomantii cufte arraba isaa mee maal goote haa nyaannu koottaa nyaadhaa jetteeni. Egaa akka nama barbarreedhaa fi ummaa isiitu na godheef nafa isaanuu koottaa nyaadhaa jettee afeertee teessee irra dibaa jirti. Akka nama barbarreedhaaf dhadhaa walitti dibee irra dibaa jedhan kana nyaateen beekne isaan godha ruuza biyya arabaa kana arganii natti fakkaate. Samboota koomantii hin cufatte wallaahi koomantii ilaalee hin arrabsaniin saniif cufatte malee wayi waa malee cufattire. Humaan goone hin arrabsine jara kana lolanii. Dhiigasiitu xiqqoo hadhaadha natti fakkaata. Hadhaa waan qabdu jiru jaarsa koo bareedaa koo jettee moo liigatu waan deddeemtuuf malee. Ayi maaltu isaan galcharee kan siiti dhugaa. Ni aarsaree nama keenya barakkattu aarsaa bakka. Jaartii isaa jaarsi ol fuudhee yoo ol darbe maal jee arrabsan dayyuusa jaanii arrabsan yoo jaartii kunuunse dhiirti dayyuusa jedhamti dubartiin gaafa dhiira faarstu faaraa jedhamtee arrabsamti akkasi. Tumamuu qaba akka keenyatti tumuu qaba yookiin wal tumuu qaban akkasi yaadni isaanii. Barutuu siinillee waa gara isaa fakkeenyaaf hanqina wayitu irraa dubbatte illee barakkoo nagaan kennanuufi situ akkas ta'ee situ achiin ba'ee situ asiin galee amma kana dhabamu bar Museen amantu jira ni beektaa amanti nama miidiyaati waan hedduurra haasa'uu dandeenya bar maaltu jira nuti nama miidiyaati laa gubadhaa waan takka yoo amma isii fi isa gidduullee rakkoon jiraatte micoon tun rakkoo isaa akkana na godhee namni kun jetteellee himuu hin dandeessu bar. Because yoo himte si akkas godhatee siitu kabajaa hanqeen eegganni siitu akkas tahee siitu akkana ta'e jaanii isumaa arrabsan saniifuu gama kamiin dhuftee himachuu dandeessu.
Rabbi Amber kana dhibe garuu maa inni beektaa? Kan viidiyoo isii laayik godheetu na dhibe. la mungkin ko wamti sun tonkoliif ta'uu danda'anii waan sana amma erga ilaali. Inni kunoo sa'aatii kanatti of wallaalee mana haakimaa keessa jiraa jedhan gadda hin ibsanne porfaaliin jijjiiranne wanta takka illee hin jenne si galee hanga namni hundintinii jedhaaru innuu mataan isaa si galee innuu mataan isaa gaggabee mana yaalaa jiraa jedhan yoo kana beektee namni kan keenya tonkoliidhaame bakka inni itti laayikii godhe sana irra ol baasaniiti ofuma laayikii namni godhe ta'e malee akkamitti jaarsi kan kee inshallah namni tokko akkas gochuu danda'a maaki? No. Deemiti silkii tokko laali maaltu jira ni beektaa? Inni godhu yoo baatellee yoo silkii garuu akkaawuntii isaatti laayikiin godhamee jira. Viidiyoo isaa jala riipoosti bika jiru laayikiitu jira. Laayikii san deem osoo isiin hin dura viidiyoo waraabdee poost goote laayikii godhee jira. Dhaggeeffatee laayikii godhee jira. Yaa habibati dhaggeeffadhu kaa laayikiin kun kan baate bar amma dhiheenyaa bar sa'aatii namni kan keenya walirkaa fuudhee screenshot godhee kaasee amma fidaa jiru. Hin hordofne bar saasan isa jala deeme sa'aatii maami maaltu jira ni beektaa? Mee silkii tokko harkaa qabatte viidiyoon isii sa'a meeqaa viidiyoon sunoo sa'a meeqaa laali? Laayikiin amma fakkeenyaaf sa'aatiin ati laayikii itti namaa goote hin beekamu bar. Mungkin kan riippoostii hin beekamaa kan koomentii hin beekamaan kan laayikii garuu an sa'aatii hin qabdi ittiin beekuun. Ni qabdi malee. Kan laayikii hin qabdi? Hin qabdi. Haisii ni qabdi haisiin haisaan qabu laayikiin qabu malee. Okkoo laayikiinuma qofa godhe waan ta'eef sa'aatii itti godhame hin beekamuun. Laayikii kana hidhachuu dandeenyaa akka nuti nama gooneef namni nu agarreef. Maa inni beektaa Musliima maaltu jira laali yoo dhuguma walirra qabne malee maaltu jira viidiyoo takka amma ati silkii tantee takka sa'aatii amma sirra fakkeenya fudhachuun fedhu sa'a namni tokko jaartiin isaa irraa duute silkii isaa san fuudhanii paaswoordii bananii laayikii sa'a san namni waan san maal beekama sa'aatii kana barikoo eegaa godhamuun hin danda'ama bar laal anamma barreeffama wayin argee isiin lubbuudhaan haftee turte deemanii itti fiiganii qaqqabaniiti mana haakimaatti lubbuu isii baatee bar waan haftu natti hin fakkaatu akka malee dadhabdee jirti si galee ammallee namni biyya keenyaa seera waan sodaatuuf namni deemee akkuma isiin uffanniifteef gadi buusan jiru sodaateeti ganaa seeratti dawwalamee maal jedhamee deemtee akkasitti gadi buufamteeni. Yeroo san inni gaggabee wajjin mana haakimii jira barreeffama jedhatu feesbuuka kanarra deddeemaa tureen. Erga san agarree booda laayikii godheenni kan jedhamu dhufe. Yoo akkamillee ta'e bar gaddallee ta'uu hin ibsataa. Si galeera namni bakka waa wayii jedhame innuu rifatee qoosaaf jettee tarii loliisni hedduu jiraallee hin turre ta'uun mala. Allahu aalam. Ala kulli hal dhiigni ilma namaa kun dhugaa isaa uumaa isaatiin barbaadata. Rabbiitu beekaa nuti murteessaa hin jirru bara. Nuti murteessine garuu laayikiin sun tiktookii isaatiin godhameedha. Viidiyoon guutu waan takka gisee laayik gootu bara dhaggeeffattee xumurtee laayikii gootaa bara. Anka dhaggeeffisan dhaqee lubbuu isii maa hin baraarree gaaffii nuti itti aansuudhaan immoo silkii namaarraa fuudhee goonee yoo akkaawuntiin fakkeenyaaf akkaawuntiin moobaayilii amma haa jennu atiif jaarsee kan kee tiktooka tokko fayyadamtu. Amma inni gaalaal amma jara lameen tana jidduu rakkoo waan jiru. Waan akka jiru hin beeku egaa jarri bara akka argaa jirrutti nagaadhaa bara akka argaa jirrutti nagaadha akka miidiyaatti nuti wanti nu beeknu silas waan jarri gannutti fidanidha. Akka nuti jira argaa jirrutti takka bakka antini jira wanti nu jirarraa argine hin jiruuni. Kaleessas dheengaddas isiin isa of jala seensisteetumaan poost gootii argaa jirraan wallolanii waantini jedhanii agarsiifatanii hin beekan. Akkaawuntiin kan saaf kan si yoo kan wal bira jiraatu ta'e yoo fakkeenyaaf namni bakka antini kan Allahu aalam hin beekne bichaa wamti sun naaf hin liqinfamne Rabbi dhugaasii haa baasu. Yoo ammas akkana kan nuti meefi piraankii godhaa jirti jee yookaan dhaggeeffatee rifatee namni sa'a sanitti dhaqee itti wayiin bilbiloo deemanii bara. Aboon beeku wallahi rabbi amma
Karaduu hin dandeenyu waan kana jechuun waan kanatti murtee isatti fa'i isatti murteessuu hin dandeenyu. Laayikii isaa santu amma nama burjaajessaa jira laa feesbuuk irratti illee dhaqii barreeffama laali. An argee bar namoota baay'eetu waan sana irraa dubbatani garuu akkamitti waan sana yaani namni kun laayikii kana hidhachuu hin danda'a. Laayikiin isaa kun kan siillee yoo banaa taate kan isaa yoo banaa taate tonkoliin keessa hin jirtuni. Yoo ammoo kan isaa qofti banamtee kan si cufaa taate kun waan biraati. Rabbiin ka'eerii haa godhu hundaafu. Wallaahi kaa rabbiitu beekayaa boonni teenya waan murteessu takka hin jirudhaan an maal jedha ilmi namaa kun zallamamu nama zalmii keessa isii bira jira. Okay, isiin bar kaleessuma kana maal jettee maazarii biran jira. Hadda akkanattiin oolee minaamin jettee turte akkuma dhuftetti ta'uun mala. Akkuma mana haadhaati as deebitee mana ofiitti ta'uun mala. Allahu a'lamuumtu nu beeknu jiru. Ganaa nuti shakkii adda addaatiin of hintinee jechuudha. Dhiigni ofumaa isaatiif dhugaasaa barbaadda ta'an. Yaa boo an barreechu. Of eeggadhaati warri biraa wamtete xiqqoon isin mo'atee nabsii kan keessan of hin balleessinaa wallahi nama biraa. Silaayyuu gorsa waliin dhageenyu nuti. Osoo ati gorsituu baratillee yoomtuu tafaas hin jaani bar. Okkoo isaanii bar eegaa isaaniif futu yaada. Ati yoomii namni kun maal keessaa akka inni dabaree dhufe as agartaniittu. Namni jara gorsa kennu kun. Namni waa malee sin gorsu bar yoo ofii keessa namni dadhabaan naman gorsu aslan namni dadhabaan gorsas dhaga'uun fedhu aslan. Utuu arrabni koomentii nama maraachite ta'e yookaanis namni suuraa namaa of bira kaatee nama arrabsee nama mo'atatee maakiin maasaa awwalee musammaa ni beektaa? Awwalee musammaa ni beektaa? Nan beekee. Ergatee ni ergatee galchuu? Galchii na haade. Awwalee musammaa. Nagaa wallaahi. Ammu seenaan hin galchii waan siin jettu seeteeti kanatti gaafatteen. Nagaadhaa ammu seenaa. Nagaadhaa akkam fayyumaa laasanii futuun ta'in hin beektaa jechuudha barbaaddeeti malee. Maakii koopiliis intala buzuu taayyee jedhamtu kana as jala jirti galchittiin haasa himee maakii. Maal taate? Isii dhumarraa dhaga'i maakii piliis yeroo baay'ee akkan sii wal qunnamsiisu adaraa dhakeetii adaraa maal keetii jettee na kadhatti. Daqiiqaa tokkotti naasa maakii maaloo. Yaadadheen ayyee gargaarsa wayii tokko. Awwalee akkam nagumaa jirtaa? Jira giiftii koo nagaadha miti ati? Nagaadha alhamdulillah. Baga jiraatte haadhoo koo. Atillee baga jiraatte. Amiin amiin. Baga jiraatte. Maaki intala kanaa naasa edharaa kee? Nin beekaani baramma dura ture waliin haasofnee ture. Maakii akkam jirtu nagaadha umusina. Nagaa wala alhamdulillah rabbil alamin. Jirra alhamdulillah. Maakii koo na dagatti malee bari kanaan dura si bira seenee ture. Akkam gargaaramullee natti himtanii turtani. Dhugaadha. Ani namoonni asirra jiran akkana dhaga'anii barbaada deebi'immaa sagaleen akkanaa taatu barbaada maakii. Ani kun waggaa 15 dhukkubsadhee waggaa 6 siree irratti hafee jira. Deeggarsa namaa malee mana fincaanillee gadi ba'ee ol deebi'uu hin danda'u. Qabaa namaatiin kanan ani socho'u. Kun waggaa tokko ol ta'eera erga mo'aatiifin illee interviyuu na godhee garuu deeggarsa tokkollee waan an argadhe hin qabu. Kanaafiyyuu uummanni kun qoricha biyya alaatiin ajajame birrii miliyoona 1.7 kan na gaafate ni jira. Isa yoo dadhabe qorichi biyya keessaa birrii 400 kan na gaafate jira. Ana qoricha kan akkanaa bitan barbaada. Qoricha kanan barbaada bakka waan biraan jedhu. Ani amma mana kiraa keessa jira nama birrii na gargaaru nu bira qaba.
garuu kana son taane ani qoricha kana barbaada qorichuma biyya alaa sana yoo dadhabame qoricha biyya keessaa kana akkanaa bittan barbaada kanaan duras sagantaa siif godhamu waan akkasii fanaan jechaa turtanii chaalenjii faa yoo namni si kennu jiraate chaalenjii faa barbaadadhu naan jettanii turtanii garuu chaalenjii